Namoota ja'a Waaqayyotti qoosanii du'a badan. Iraan Israa'el doorsisuu itti hordoftee Ameerikaan jettiiwwanii fi dooniiwwan waraanaa bobbaasuuf. Ameerikaan haleellaa Iraanii fi michoonni ishee Israa'el irratti haggaamaa jiran irraa qolachuuf jecha dooniiwwanii fi jettiiwwan waraanaa dabalataa gara bahaa giddu galeessaatti akka bobbaastu Peentaagoon beeksise. Dhiyoo kana dursaan siyaasaa Hamaas Ismaa'eelaaniyaa Iraan keessatti akkasumas ajajaa olaanaa garee hidhattoota Hizbollaa ajjeefamuu hordofee naannichatti muddamni dabalee jira. Bahaa giddu galeessaa keessatti humna ittisa misaayilii bobbaasuuf qophiin xumuramuu kan ibse Peentaagoon Israa'eliif eegumsa gochuuf murannoo hin sochoonitu jira jedhee jira. Hoogganaan amantaa Iraan Ayatolaa Alii Kamii Israa'el ajjechaa Ismaa'eelaaniyaa irratti raawwatteef adabbiin cimaa akka ishee eeggatu dhaadatanii biyyattii keessatti ammoo guyyoota gaddaa biyyaalessaa 3 labsanii jiru. Dursaan Hamaas Ismaa'eelaaniyaa qibxata halkan adoolessa 2024 sa'aatii 8 irratti magaalaa guddoo Iraan Teheraan keessa mana keessa osoo jiranii ajjeefaman. Iraaniif Hamaas hoogganaa kana misaayiliitiin kan ajjeefte Israa'el jedhanis Israa'el garuu ifatti yaada kennuurraa qusatte. Marii Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuu ilaalchisuun gahee guddaa kan qaban ga'eessi umurii isaa waggaa 62 Ismaa'eelaaniyaa Teheraan keessatti muddama pirezidaantii Iraan Maasuud Pezeshkiyan irratti hirmaatanii sa'aatiiwwan muraasa booda kan ture kan ajjeefaman. Ajjeefamuun Ismaa'eelaaniyaa kan nagaame ajajaa olaanaa Hizbollaa kan ta'e Fuwaad Shukrii ajjeesuu beeksisuu ishee sa'aatii muraasaan booda ibsi Peentaagoon akka hubachiisetti humna waraanaa haaraa bobba'uu eegumsa Ameerikaa fooyyessuudhaan deeggarsa Israa'eliin ittisuuf tumsa taasifamuu kan guddisu akkasumas Ameerikaan haleellaawwan tasaa garaagaraatiif deebii kennituuf qophii ta'uu ishee kan mirkaneessudha jedhan. Ittisni baalaastik misaayil akkuma kana dabalataan akka bobbaafamu ibsamee jira. Ji'a Eebilaa yeroo Iraan dirooniiwwanii fi misaayilotaan Israa'el irratti haleellaa gaggeessteen durallee waraanni Ameerikaa bobbiisaa cimsee ture. Israa'elii fi michoonni ishee misaayilotaaf dirooniiwwan itti dhukaafaman 300 ol fashaleessaniiru jedhan. Israa'el waa'ee ajjechaa dursaa Hamaas kallattiin yaadni kennite hin jiru. Haa ta'u malee ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahoo biyyi isaa guyyoota darban diinota ishee irratti haleellaa hamaa qaqqabsiiftee jedhan. Itti dabaluunis haleellaa Teheraan keessatti raawwatameen dura Libaanos keessatti ajajaan olaanaa Hizbollaa ajjeefamuu isaa dubbatanii jiru. Waraanni biyyoota bahaa giddu galeessaa biroo hirmaachisee qaxanaa kana keessatti jalqabamuu danda'a sodaan jedhu dabalaa dhufeera. Barreessaan olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii UN Antooniyoo Guuterees qaxanaa kana keessatti muddamni haala yaaddeessaa ta'een dabalaa deemuu ilaalchisee akeekkachiisaniiru. Mormii Baanglaadeshitti hammaatee duuba maaltu jira? Ji'a darbee mormiin barattoota hamaan lubbuun namootaa irratti darbee Baanglaadeshitti eegalame. Barattoonni sirnaa kootaa kan hojii mootummaa harka 3 keessaa tokko kutaalee hawaasaa muraasaaf addatti hambisuu akka dhaabbatu gaafatan namoonni carraan hojii kun hafuuf firoota loltoota Baangladesh waraanaa bara 1971 Baangladesh Paakistaan irraa walabummaa yeroo argattutti hirmaatanii dabalata. Deebii kanaaf manni murtii olaanaa Baangladesh lakkoofsa hojiiwwan hambifamaniif gara 500tti hir'isuun mormitoonni ministirii muummee biyyattii Sheek Hasiinaa waggoota kurnan lamaa oliif aangoo turte akka gadhiistu gaafachuutti ce'e. Wayitaa hiriirtonni mana jireenyaa muummee ministeera Baangladesh weeraran viidiyoodhaan hiriirtonni iddoo jireenyaa ministeera muummee Baangladesh Sheek Hasiinaa kan magaalaa Dhakaa keessatti argamu weeraran. Reuters wayitaa hiriirtonni mana jireenyaa muummee ministeeraa kanatti seenuun weeraran viidiyoo waraabeera. TV'n Baangladesh Bengali TV jedhamu viidiyoo kana dabarsee jira. Hokkara kana keessa ministeerri muummee Sheek Hasiinaa biyyaa baqachuun Indiyaa galan. Haalli kun Baangladesh keessatti kan dhalate hiriira ji'aaf deemaa turee fi namoota 90 caalan galaafate hordofeeti. UK'n hokkara farra baqattootaa irratti ka'e hordofee atakaaroo keessa jirti. Mormiin farra baqattootaa irratti dhumaa torban darbee ka'e kun tasgabbaa'uu waan hin dandeenyeef ministeerri muummee UK Keir Starmer kaabinii isaanii walga'iitti waamanii jiru. Jeequmsi farra musliimotaa fi farra baqattootaa ta'uun mirkanaa'e kun babal'achuun namaaf qabeenyarraan miidhaa geessee jira.
Poolisiin biyyattii leellistoota jeequmsaa kanaan meeshaan 150 ta'an to'annaa jala oolcheera jedha. Magaalaa Rootaaraam jedhamtu keessatti leellistoonni farra baqattootaa hoteela baqattoonni keessa qubataniiru jedhame irratti haleellaa raawwatanii jiru. Taatee kana booda Saayir Kaayir Staamar gocha kana balaaleffatanii jiru. Ministeerri muummee kun namoota kunneen seeraan akka gaafatan ibsanii jiru. Walga'ii ministeerri muummee UK har'a ganamaa kaabinee isaanii waaman keessatti qaamoleen tikaaf poolisii ni hirmaatu. Ministeerri muummee Saayir Kaayir Staamar dilbata kaleessaa wayii karaa TV ibsa kennaniin kanneen hokkara farra baqattootaa keessatti gaabbuu isaanii dura osoo harka kennatanii wayii jechuun akeekkachiisan. Ministeerri dhimma biyyaa keessaa immoo masjiidotaa fi eegumsa addaa akka taasifamu ajajee jira. Hordoftoonni amantii Islaamaa masjiida seenuu dhorkaman hatamaan gara masjiidaa akka deebi'an hojjetamaa jira jedhan ministeerri muummee Saayir Kaayir Staamar. Ka'umsi hokkaraa UK kun taatee torban har'aa mudate irratti wiixata darbee magaalaa Saawuspoort keessatti umurii waggaa 17 haleellaa meeshaa qara qabuun raawwateen dubartoota 3 erga ajjeesee dubbiin kun ka'e. Mormii kaleessa magaalaa Rootaaraam keessatti gaggeeffame irratti hiriirtonni baqattoonni biyya keenya gadhiisanii ba'an dhaadannoo jedhu dhageessaa turan. Jeequmsa kana irratti yoo xiqqaate poolisoonni 10 miidhamanii jiru. Hiriirtonni hoteela baqattootni keessa jiraachuun himamu. Holiday Inn Express Hotel jedhamutti seenuun foddaa irraa caccabsanii abidda itti qaqqabsiisan. Magaalaa Booltan keessatti hiriira mormii leellistoonni farra musliimotaaf farra baqattootaa gaggeessaniin hordoftoonni amantii Islaamaa kanneen ijaabaa fi uffata naamusa amantichaa uffatan miidhamanii jiru. Mormii wal fakkaataan Belfast, Southport, Liverpool, Nottingham, Sunderland, Tamworth, John Lennon sirbituun kun ani har'a Yesuus irra caalaa beekamaa ta'eeraa jedhe garuu utuu baay'ee hin turin rasaasa 6 irratti gingilchimee ajjeefame. Reencredo Naavis namni jedhamu biyya Biraaziliif pirezidaantummaa fi dorgommuudhaan paartii koo keessa galee deeggarsaa 500,000 utuun argadhee nama haa turu Waaqayyo iyyuu pirezidaantummaa irra na hambisuu hin danda'u jedhe. Akkuma kanaan sagalicha argatee pirezidaantummaaf dorgomee mo'ate. Garuu akka booruu gara taayitaatti darbuuf yeroo qophaa'aa jirutti halkan du'ee siree ciisaa isaa irratti argame. Kaazuzaa namni kun sirbituu biyya Biraazil ture. Guyyaa tokko timboo xuuxaa jiru haara isaa gara samiitti ol gadhiisuun Waaqayyo kun immoo ga'ee keetii waan ta'eef xuuxii jedheen. Garuu utuu hin turin umurii isaa waggaa 32tti kaansarii sorbaan haala hamaa ta'een miidhamee du'e. Namichi Taayitaanikii ijaare immoo kana booda Waaqayyo iyyuu doonii kanaa galaana keessa dhidhimsuu hin danda'u jedhe. Garuu dooniin sun dhidhimtee akkam akka taate seenaan ishee ni beekna. Dubartiin Biraazil tokko ijoollee ishee durbaa bashannanaaf deemaa hiriyoota isaanii waliin konkolaataadhaan ba'aa jiraniin harka ishee gara isaaniitti raasuun ijoollee koo egaa Waaqayyo isinii wajjin haa ta'uu isaaniin jennaan isaan keessaa isheen tokko harmee koo konkolaataan guutuu waan ta'eef Waaqayyoof iddoo hin qabnu jette. Ergasii kiiloomeetira muraasaa erga deemanii booda konkolaataan sun bifi isaa wallaalamuutti gaggaragaluun hundi isaanii achi keessatti dhuman. Marilyn Monroe Dr. Billy Graham hafuura qulqulluun geggeeffamee gara ishee dhaquun yeroo inni waa'ee Yesuus Kiristoos dhugaa ba'uuf Yesuus kiyaan hin barbaaduutti hin jette. Dubartiin sun garuu torbeedhuma sana keessaa siree ishee irratti duutee argamte. Waaqayyo Waaqa xiqqoo sana miti.